Ashamaa harka fuunee akkam jirtuun dhaggeeffattoota keenya oduu isaatii kana isinitti himaa oduu yeroo kana kan isinitti himu ani Boonsaa Hamdii karaa oduu bal'inaatti isin dabarsu dura hangafa dabarsuun oduu yeroo kana isinitti himam. Ajajaa waraana Woboolitaa Jaalmaroo Dirribaa akka ajjeefame qondaalli mootummaadhaa tokko ibseeti jira. Viidiyoo isaatis ilaallee kan wajjin turuu ta'a jechuudhaan hanga dhumaatti nu hordofaa isiniin jenna. Boordiin biyyaalessaa akka gabaasetti paartileen afur dabruu isaa har'a mirkaneesseeti jira. Akkasumas paartilee lama filannoo keessaa baasneeti jirra jechuudhaan har'a mallatteessaniiti jiranii. Karaa oduu bal'inaatti isin dabarsinaa oduu bal'inaa gurra keessaniin caqasaa isiniin jenna. Ajajaa waboo waraanaa Woboolixaa Wallaggaa Jaalmaroo Dirribaa akka ajjeefame qondaalli mootummaa tokko gabaaseeti jira. Akka qondaalli kun gabaasetti Jaalmaroon viidiyoo isaa dhaggeeffannee kan walitti chaanotaa karaa kallattii viidiyootti isin dabarsa. Hojiin nageenyaa kurmaana lammaffaa kana keessa abaaboo shanii dhabamsiisuuf duula hawaasaaf qaamolee nageenyaatiin godhameeni. Qaamolee nageenyaa yeroo jennu qindoomina humna addaa poolisii idilee milishaa keenya bal'aatiin hojiin gurguddaan hojjetameera. Hojii hojjetame keessaa tokkoffaa abaaboon hidhatee uummata keenya dararaa jiru 115 rukutamee du'eera. Abaaboon lola kana keessatti 23 harka laadhateera. Kana bichaa miti hojiin hojjetame seelonni abaaboo kana loojistikiitiin nyaataan uffataan bittaa meeshaa adda addaatiin tajaajilan 395 qabamaniiru. Kana keessaa 395 keessaa galmeen 25 hundaa'e, galmee 25 nama 59 kan qabatu hundaa'e, galmee 25 keessaa galmeen 3 nama 9 kan qabatu murtoo argateera. Kanumatti aansuudhaan bu'aan opereeshinii kanaan argame meeshaalee waraanaa kilaashii 20, meeshaa boodattafaa adda addaa 31, rasaasni adda addaa 706, boombiin adda addaa 6, shugguxii 5 bu'aa opereeshinii kanaan kan argame ta'uu isaadha. Kana qofaa miti akka godina keenyaatti opereeshinii alanaa an adda godhu humnoota du'an kana keessatti, humnoota rukutaman kana keessatti ajajaa waraanaa lixaa Jaalmaroo kan jedhamu yookaan Kumsaa Dirribaa kan jedhamu kun lola aanaa gidaamii ganda garaa sonkaa humna addaa fi abaaboo shanii jidduutti godhameen ajajaan kun yoo rukutamee miliqu ajaa'ibinsaa jaalgadaa yaalaansaa battalumatti kan du'an ta'e ajajaan waraanaa Jaalmaroo jedhamu kun immoo yeroo hedduuf oskaatiin daggala keessatti yaalsisaa turanii yeroo ammaa kana yeroo hawaasaan argame aanaa gidaamii naannoo abboonnoo qomaattir keessatti du'eera kan jedhu yeroo hawaasarraa kan argannee jirrudha jechaadha. Kanaafuu hawaasni keenya bal'aan olola diinni geggeessu. Egaan dhaggeeffattoota keenya akkuma viidiyoo irraa agartan kana jechuudhaan karaa oduutaan isin dabarsinaa. Afrikaa kibbaa keessatti gosti koronaa vaayirasii argamuusaa ni yaadatama. Akka kaleessaa dubbatanitti mootummaan Afrikaa kibbaa gosti COVID-19 haaromni achitti argamee waan jiruuf karaan hundi cufamee akka jiru lammiileen Afrikaa kibbaa biyyoota garaagaraa keessatti argaman yaaddoo qaban ibsachaati jiran. Akkasumas koronaa vaayirasiidhaan namoonni qabaman Afrikaa kibbaa keessatti miiliyoonota akka caalaniiti jiran. Akkasumas kan dhumaan haga ammaatti nama 26,472 jechuudhaan mootummaan biyyattii gabaaseeti jira. Mootummaan Itoophiyaatii fi mootummaan Suudaan lolli isaan jidduu jiru akkuma hammaateetti fufeeti jira. Lolli kun waldhabbiin kun lafarratti waa waldhabaniif gara lola hamaatti akka deemuudhaaf deemuu gabaasni garaagaraa baheetii jira. Paartileen siyaasaatii fi paartileen mormitootaa akkuma mormii isaanii akkuma itti fufanitti jiran. Mormiin kunis hidhamtoonni siyaasaa baay'inaan keessaafuu kaafaa akkasumas abaaboo shanii deeggartoonni isaaniitii fi akkasumas qondaaltonni garaagaraa hidhaa waan jiraniif
filannaa baranaa irratti hirmaachuun hedduuta kan yaaddeessiyaniiti himataati kan isaan turan jechuudha. Ammas akkasumatti mootummaan paartilee afur arraan tana kan dabran ifa baaseeti jira. Paartileen afranis paartii Affaar akkasumas paartii Ogaadeen, paartii Somaaleedha. Akkasumas paartii Affaar akkas paartii wan garaagaraa kan inni keessaa baase jechuudha. Paartiin inni irraa keessaa baase paartii lama, paartii tokko kan Oromoo keessatti argama jechuudha. Lammiiwwan Oromoo biyya Suudi Arabiyaa keessatti mana hidhaa keessatti rakkataati kan isaan jiranii. Akkasumas magaalota Jiddam, Tabuuk akkasumas magaalaa Riyaad Naajiraan keessatti namoonni 100,000 fi 75,000 hidhaa kan jiran jechuudha. Namoonni kun warraa kan kee ifajjeessuudhaan akka baay'ee rakkataa jiran gabaasni achirraan dhaqqabeen ibsa. Lammiileen Oromoodhaa biyya Suudi Arabiyaa keessatti mootummaadhaan ukkaanfamanii qabamanii ji'a 8 fi akkasumas ji'a 6 ji'a 5 mana hidhaa keessatti dararaan guddaa waan irra gahaa jiruuf akkasumas uffata kaatanii fi waan nyaatan dhabuurraa kan ka'e qaamni isaaniitillee dadhabbii garaagaraatiin baay'ee hubamaa kan jiran jechuudha. Sammuun kan irra geessa akkasumas waan baay'eeteef namoonni garaagaraa yeroo yerootti iffannisanii akkasumas ifajjeesaatii kan jiran jechuudha. Oduun kun akka achirraan dhaqqabettiin keessa beektonni mana hidhaa deemanii oduu kana achirraa kan nuugante jechuudha. Oduu kana yeroo biraattis qabadhee kan isinii dhufu ta'a jechuudha. Bal'ina kanaa kan walitti deemuu ta'a jechuudha. Lammiileen Oromoo biyya Suudi Arabiyaa keessatti akkuma nama kaanii dalaginee keessaa baana jechuudhaan yeroo tarkaanfatanii biyya kana dhufan waan garaagaraa kan isaanirra gahaatiin jira jechuudha. Akkasumas dubartoowwan teenya miidhaa garaagaraa akkasumas ilmoo qabdu ilmoon ulfaa garaa qabdu mana hidhaa kana keessatti osoo namni tokko harrifatuuf hin jirre waan irra ciisanii fi waan uffatan waan nyaatan kan hin qabne miidhaa garaagaraatiin reebamaa jiraachaa kan jiran jechuudha. Akkasumas hanqinaawwan garaagaraa waan jiraniif namoonni baay'een walitti baay'atanii mana tokko keessa namoonni 150 tahanii jiraatan waan baay'ataniif namoonni oowwa kanarraa kan ka'e ifajjeessus akkasumas lubbuu isaanii ga'aati kan jiran jechuudha. Dandeettiiwwan garaagaraa namoonni qabdan akka uummata keenyaaf sagalee taatan asumaan kanneen isin gaafadhu ta'a jechuudha. Miidiyaalee irra oduu kana faffacaasaa kan dandeessanis oduuwwan garaagaraa dalaydanii akka lammiilee keenyaaf sagalee taatan asumaaniin isin gaafadha. Naannoo Tigraay keessatti tajaajilli baankiidhaa akka deebi'ee mootummaan gabaaseeti jira. Baankiin daldala Itoophiyaa fi baankiiwwan garaagaraa akka deebi'anii hojii isaanii jalqaban arraan tana mootummaan ifa baasee labsuunsaa dhagahameeti jira. Yeroo addunyaan dhukkuboota garaagaraatiin akkanatti marataa jirtu kanatti biyya keenya keessatti wanni deemaa jiru baay'ee nama gaddisiisa. Biyya keenya keessatti waa'ee siyaasaa waldhabbii siyaasaatiif jecha mootummaan namoota siyaasaa garaagaraa hidhee mana hidhaatii dararaa jiru ni beekama. Akkasumas paartiiwwan siyaasaa sodaa kanarraa kan ka'e akka nuuf gadhiifaman jechaati kan isaan yeroo irra deebiidhaan ibsachaati kan jiran. Namoonni hidhaa kana keessaa namoonni biyya kanaaf dawaa kan ta'an jechuudha. Namoonni akka Jawaar Mohaammed akkasumas Obbo Baqqalaa Garbaa fi Hamzaa Boronaa Shanshuddin Xaafaan hidhaa kana keessaa bahu baannaan biyyi tun karaa fuulduraatti deemuunis waan nama shakkisiisaati. Mootummaan biyya kana karaa fuulduraattiin oofa jechuudhaan namoota siyaasaa biyya kanaatiif bu'aa olaanaa taphatan namoota garaagaraa hidhee mana hidhaa keessa dararuun waan isa baasuu hin fakkaatu. Mootummaan akka yaadutti filannaa kanaaf namoota akkanaa kana hidhee filannaan isaaf waan milkootutti fakkaata. Mootummaan gocha akkanaa kan itti jiru kanarraa ka'ee osoo sirreessee ogeeyyiin garaagaraa ogeeyyii miidiyaalee garaagaraa yeroo garaagaraatti irra deebiidhaan miidiyaalee adda addaa irratti dubbachaati kan isaan jiranii. Mootummaan kana osoo takka hin dhaga'iin
gurra isaa cufatee namoota miidham abaa'u shanii akkasumas TPLF jechaan uummata nagayaa irratti dhukaasa bananii nama maatii fi nama addunyaa ala aqabu hunda alatti baasanii mana irratti gubaate kan isaan jiranii gochi waan isa baasuu hin fakkaatu osoo karaa nageenyaatti deebi'ee paartiilee siyaasaa fi akkasumas ummata wajjin mari'atee karaa fuulduraatti deemee biyyi nagaa taati jechuudhaan ogeeyyiin miidiyaalee irra deddeebiidhaan sodaa qaban ibsachaatti jiran. Namoota akkana jajjaboo akka Jawaar Mohaammed akkasumas obbo Baqqalaa Garbaa kana faahidee osoo mana hidhaatiin taa'uu baatee baay'ee itti tolam baay'ee takka biyyi sunillee karaa fuulduraatti deemti jedhanii ogeeyyiin miidiyaa gabaasaniitti jiran. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabanne kanumaa waan nu hordoftaniif galatooma.